amma si os keessatti irra bashtaa koomentiitiin garuu soban jedhanii daanifaaf hin deebisaa jira. Dhugaadha sabboonaan finna. Muutii qabe irratti muutii qabe safu muutii qabadaa dubbatu. Sabboona yoo barbaadde sabboonaan finna tiyyaan finna qeerrolleen finna burullee walitti deebinee dubbachuu hin dandeenya. Maaliifuu isaan waan kana keessa waan jiraniif jechuudha. Eenyuutu badii qabaa jettanii abbaa badii qabu hundi keessan bilookeetti cicuqqaalla jettanii waadaa hin galtan taanaani waadaa gala asuma irratti. Kanuma isinitti hima. Waadaa galtu. Waadaan galtu. Abdii. Inni rakkoon qabu gocha. Waadaan galtu. Qeerroo tiyyaa fi sabboonaa hin finna waadaan galtu. Abbaa badii balleesse. Namni kumni tokko as jirtan kun bilookeetti cicuqqaaluuf waadaan galtu. Rakkoon qabu eeyyeen itti walii galeera. Ayya. Sobalaa turte waan soba ta'e immoo nagaan bulaadhaa dhaggeeffadhaa isinitti himaa ilmi namaa tokko ilmi dhiiraa tokko qullaa qulqulluu meediyaa irratti ba'ee safuun na baase jechuu fi mirga hin qabu nama ajandaa godhatuun hiriyaa hojjetee bilookii godhee ijoollee qullaan maalidha qo'amee safu qullaa kana mee adda nu baasi safu maali qullaan dhugaa rabbi qullaa qulqulluu suuraa haanichuu qullaa qulqulluu surree baafate si erguun danda'a har'aan kana dhugaa rabbi si erguun danda'a namni tokko qullaa beekumti safuun meediyaa bal'aa irratti nama dhibba safuutti zoorsita. Wai kullaan kan eenyuti? Abdii keessaa miti abbaa meediyaa irratti dhaggeeffadha. Haannichoodhaan ol lolanitti suura haannichooti irratti turree gadi baafate gaafa suura kolattafus turree baafatte uummanni sikuteen natti herge ani immoo suura san baangiraawundii godhatanii arrabsinaanan akka obboleessa kootiitti kaasisiisee ijoollee torba ja'a bilookii godheen dhaqee loleen naan hin lollee haa jedhu kun nurraa hin eeggamu ati faamilii keenya jedhee nama loleen. Akkamitti safuu qullaa na baasettee meediyaa irratti baate ana safuu haadha koo arrabse taate. Akkamitti immoo waan akkasii irraa buusi. Waan akkasii viidiyoo abbaa gadaasaati abbaa viidiyoo bahee dhaqee na arrabsu. Narraa dhaabbadhaadhaa daanii asii kabajaa nagaan tura ani isinitti ajandaa barbaada. Asittoomaa walii galaa jirta waan ta'eef lachuun mana qeerrootti walitti araaramtanii manuma qeerrootti walitti araaramtanii. Meena arrabsuu fi ajandaa dhabee tasufee rakko. Yaani ko laayivii irratti waan akkasii naasaa mun dabbara shidaani ko bas gaafata. Baay'ee dabbara. Maal gootu isinitti fakkaate qeerroo biratti araaramtu sillachuu. Jalqaba isa bira wal araaramtan miti. Araaramuu hin danda'u daanii. Maal danda'u homaa dagaan jiranii humna keenya wal ta'anii. Tara biiftu ati isaan lachuun buusin isaan lachuun buusaan korsiisin ishii safu atiis waan balleessitan atis macaatis ingaa dubbii dhaabatii araaramaa. Kadees araaramtanii miti har'as araaramaa. Warri walitti balleessitan immoo balleessitanii miti safuun isaa balleessitu ati isaa balleessitu. Laala ani sinin jaaladha sinin kabajaa. Lubbuun nagale bar. Mana maarkoon seenuun danda'u innoo maarkoon sin lole mirgan qaba. Qullaa baatee safuun na baasee jechuun mirga hin qabu. Safuu gisee namni dubbatu dhaggeeffadhu. Gisuma macaanaa soo garteeti taraa eeggadhaa dubbadhaa. Bakka balleessitee miti. Inni isaa balleessu ati isaa balleessitu. Macaanis ammaan booda waa'ee maatii keetis waa'ee keetis hin dubbatini. Safuutis waa'ee macaan dubbatini waa'ee maatii macaan dubbatini. Gabaabsatee kalas araaramaatee safuu cabsinaa waan safuu cabsuu sinaa sayinaa waan kalatti darbee sarara naa sayinaa. Waan akkasitti sitti dubbattee too deema na dhaggeeffadhu waan akkasitti dubbattaa ni kennu irra dawwaltu. Muutii gaafattee tiijii jedhu dubbattee nan dubbattee too deema booddee kan dubbadhu hin qabudha. Safuu maalidha? Qoomee macaa himtu safuu maalidha? Muutii sirratti hin qabu. Yaani sirratti hin qaba. Tiijiin eega dubbataa jiraatu. Sirratti hin qabne narraa taa'e. Yoo rabbi nama. Safuu ati maa dubbi safuu ati geetaan dhiisee fasiin geetti dhiisee taraa eeggadhu. Akkuma gisee hin namni dubbadhee too deema na dhaggeeffadhu hojiin deema. Allisi. Narraa fikiriin qabe hundi deemachuu dadhabe malee. Tiijii murii tokko machaa jiru. Macam jaartii irraa fikiriin nan qaba. Ilaala dhaggeeffadhu tiijii na dhaggeeffadhu kanaan dura qeerroon nu araa biiftuun irratti muuyitiin qabsiisiisin kiristoos
Dani ba sirata goda amunti sirani jiru akka amunti nan go. Warqeen harcaasa. Sirata Anaaf warqeen harcaasa. Abona garam bula shal kan gari. Beeftu. Nama dhuge qofe olini naso. Beeftu. Macha. Hiji beeku dubbataa laate hin dubbatiniin jiraan jira bara. Geemii taphadhu cufiiti. Yamante mun Geemii taphadhu cufiiti. Itu game taphanna bakka. Cufi abdii wajjin geemii taphadhu. Wof. Quuftaneedha. Ila hiji kuni hamma maariko mana maariko softee mana maariko sente akkana taate maariko soppoleessa koo seenu mirkan qaba maal ladhibe ati nama dhibbaa yoo lolte ati riyaa kiyyamoo zarii kiyyamoo maalitti sibee kan nama kudhanii soodaan. Hijiin dubbataa jirti si jira jira. Maariko san akka keetii kana deebiyyuun biiftuu cufadhuutii ba hin talatu hanis irraa gabbee nagaan bule. Kana an akka keetii kana dhiiree miti nadheen jedhee itti naasa'u nama qullaa baafatu hudduu qullaa dhaabbata sirratti. Kabaja tiijifaati fassidhiise. Ere bayya ana wana rabso la ibrat wana kasar game beku nde. Mandano. Jarri lachuu sirrii miti isin taphadhaa geemii taphadhaa amma bakkusa itti araaraman dhiisaa amma janda isaanii. Sana nyanda. Nagaan bulaa. Tole, nagaan buli Tiji. Sini Dani pa. Matu tahe. Wal fitanan. Aliga berataban. Dabbara wallahi. Arara kon kabu bakka nuti itti dhiis nama algoone isaan didanu. Ammuuti irra goddeena isaa ture. Yaa miyuuti irra turte. Ree ati suma atis bakka. Koi. Marcos baga nagaan dhufte. Nagaan waaqayyoo isiniif baay'atu akkam jirtu. Garuu alaala si beekaa ammas mara walitti dhiyaachaa dhiyeenya hin qabnu garuu akkas ayyarii irratti si beeka. Ayyarii maratti na beekta miti. Yaa. Dhuguma. Ay carraa koo edee baallata. Ofele ayyarii maratti na beekuun keenya waan rakkina qaba. Daani pa. Jirtaa Marcos. Akkami dhiiroo. Akkami si hundi keessa. Maaltu jira beektaa? Amma geenya akkatti nama. Dhaggeeffadhu dubbiin beenne keessa galtanii laakina amtaan hiriyola akka gootanii. Waan beektan hin qabdan dubbichi guutummaa miidiyaa kanaa waan gara waan isin beenne jira miskiina. Callumattanii waan hin kenne keessa galtanii mana kee lammata waan akkasitti mana keetti haadha kee maaloo jedhan kan dhaga'ullee hin barbaadu. Dhugaan kan jedha. Atama fakkeenyaaf qilleensarratti isin beeka jetta malee ijoollee akka keessanii kana nuti booddeen hordofna isin hordofna waan isin gootan. Dhugaa manni keessan mana kabajaati, manni keessan mana mariiti, manni keessan mana oromummaati. Waan qosho qomboree wanta hin taane mana keessatti hin shaakalchiisin lammata waan akkasii. Okay? Maaliif miidiyaan kun baalageedha. So kanaaf waan gootu beeke waanuma ajandaa isin ilaallanne wanta ati quba hin qabne hedduutu jira. Wantichi nama tokko irratti ijaaramee giruuppii wayiiti ijaaramee jira. Wanni isin hin beekne giruuppii guddaa tokkotu jira. Giruuppii sanatu wal nyaata. Yoo namni fakkeenya hama mana kuu dhufee yoo namni xiqqooma ishee waa barreesse giruuppii tokko jira. Giruuppii guddaa ijaarame dhiyoo kana ijaarame giruuppiin sun. Giruuppii sun kan ijaarame moo asuma Ameerikaati namatu jira. Waan isin quba hin qabne waan kana amma diiteelii keessanii seenuu hin barbaadu. Waan sana ana duwwaatu beeka isin hin beektan miskiina. Waan hin taane keessa galtanii waan xixiqqoo akkasii keessa galtanii piliis hin borcinaa dhiisa. Isin madeessa gaarii miti. Anu akkatti haandol godhan beekaa seerris hin jira lafatti hin jira waan baay'eetu jira waan ta'eefi waan isin amma kanaaf isin jedhe kanaafi gaafuma namni mana kee irra bahee haadha namaa arrabsu lammata waan akkasiin hirmaachisin hin godhin illee kanuma sitti waan biraa immoo diiteelii waan biraa waan sitti hin qabu jechuudha. Ishee wantichi nama tokkoof deema. Giruuppii hundi wal ijaaree waan namni miidiyaa kanarraa wal fixuuf isin hin beektan waan cimaa tokkotu ijaaramee jira. Waan sun immoo waanuma nama tokko irratti duulaa jiruma jiranidha. Sana immoo gatiitti irratti baadheen deemaa jira waan ta'eef anu akka itti haandil godhu nan beeka. Wantichi amma dhugaa garana nyaatu gaafa hin jira dhaggeeffadhu jechuudha. So kanaafi dhiisaa hin hirmaachisinaa waan akkasii mana keetti hin haasofsiisini. Mana keelee mana jaarsummaan godhin. Abbaan jaarsummaan barbaade iddoo barbaade tokko jaarsummaa qokkee wala qabu. Si galee malee manni kee mana Oromooti. Manatti nagaan dubbatamu, manatti faarfannaan faarfatamu, manatti quraanni qaraamu, manatti sagadiin sagadamu waa ta'u malee waan akkasii lammata hirmaachisin giiftii kun. Ati miskiinaa si miidhagduu. Geetaan abdii nuti taphachaa turre mini durumarraa kaane. Geetaan nuti abdii nuti. Wantichi amma maal seetilaa giruuppii tokkotu jira. Giruuppiin kun maa inni
anaa wallola qabu. Yoo namni dhufee mana kootan viidiyoo yoon poost godhee namni dhufee waa koomentii na jalatti barreessee nama sana dhaqanii keessaanitti bilbiluu hin doorsisu. Giruuppii guddaa tokko ta'anuma kanarratti cabsuudhaaf akka waan ani feemesa ta'ee akka waan nama guddaa ta'ee akka waan nama addaa ta'ee wayitti mana koo amma yoo namni dhufee koomentii barreesse gara nama 5tu ragatame. Haadhi isaa arrabsame. Ani immoo osoo akka warra kaanii ba'ee haadha nama arrabsu miidiyaa kanarratti ta'ee duraan of sirra dhaabsisan ture. Kanaafi waan sun deemee isin bira ga'e taanaan deemee isin bira ga'ee asitti illee dhufee maqaa dhaama taanaan is really bad. Abbaan barbaade jechuun bakka barate tageeffatuuti achumatti fixataniiti mana ijoollee miskiina hin beeknee deemtanii akka raacitii waliin hin borcina. Kanuma siin jedha wantichi anumaan ilaallata guutummaan isaas jechuu barbaadeeti. Ijoolleen rakkatte namni dhufee mana kootti koomentii barreessuu hin danda'u. Namni mana koo dhufee gastira taa'uu hin danda'u. Namni mana kootti dhufee koomentiidhaan Maarqos ati ilma gaadha jechuu hin danda'u. Bakka koomentiin mana kootti yoo dhufee barreeffame booriftaan haadhi isaa galagalee arrabsama. Bara akkasii bara stone age keessa jiraachuudha. Bara namni har'a teekinooloojiin addunyaa irratti guddatee bara namni iddoo guddaa ga'etti kan keenya saqateef qoca qomboreen gad deebitee waan akkasii wal nyaatti miidiyaa irratti. Kanaaf waan akkasii keessaa ba'a wanta hin taaneef iddoon kennaa jechuu barbaadeeti. Kanuma safuu isinitti hin dhagaamini warri arrabsamaa jirtan warri ragatamaa jirtan isinitti hin dhagaamini. Osoo akka warra kaanii keessa ta'ee isiniin falmaan garuu sagalee waan hin qabneefi bakka akka itti lolamu jira akka itti deemamu illee jira. Maarkos dhagee bakka kana waa tokko si gaafadhaa jechuun yoo nu kabajjee dhugaa dubbannoo ta'e nama 1,000tu as jala taa'ee jira. Sagalee mana kanatti geemiin taphadhaa geemirraan kanaaf sirban banadhaa sirbarraan kanaaf waan qalliitan dubbadhaa. Qoyka Maarkos gisee tokko sitti dubbadhaa. Sagalee kan kanarraa nafe mana biiftuutti guyyaa tokko namni wal lolee wal arrabsee ganda namaa amantaa namaa isa kinoo viidiyoo namarratti hojjetan kan Maarkos viidiyoo takkaaf jala hamma gubbaatti bu'ila. Guyyaa tokko namarratti viidiyoo hojjedheen beeku na sodaadha hin jaaladhu amantaa namarratti hin hojjedhu na sodaadha nan odoon garuu an akka isaanii akka namoota kaanii ajandaa barbaade silaa yoo kanaan gaatan 1,700 jira yoo sirbi xiyyees naa laallamte sirbana hojjedha yoon qaldi keessa hojjedhe qalduma kiyyaan hojjedha qaldi sun yoo laallamne dhiisi ani umarsi gortuu hin seene an amma fakkeenyaaf abdiinoo maal hojjeta no qoisitti nima Maarkos abdiinoo maal hojjeta sirbaa shubbisaadha daaniin maal hojjeta sirbaan hojjeta sigalee as ijoolleen bakka kana jiran geetaa misikiriin waan gadheedhanii miti maqaan keenya kan waamamu anillee ijoolleen kun illee anis waan ani beeku hin jiru bisi wannan taas hin beeku Maarkos ayyaari irratti si beeka akkasitti si beeka malee dhiyeenya walitti hin qabne maccaawu gaaddanyaa kiyyaa wajjin dhugaa qoyala waan takkan si ibsa dhaggeeffadhu yoo fakkeenyaaf namni tokko dhufee mana keetti anamma kan koof dubbataa hin jiru dhaggeeffadhu jeenaalis itti maa jira kan koo actually nama kana gadi buusi please amma naasootti please nama kana gadi buusi yookiin gadi buusi haasaa dhindiiman nama tokko kana jedhu dubbatu hin barbaadu thank you ani